Akka mooltan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeessaalee waqtaawaa gadi fageenya qabanii fi dhimmoota ijoo biyya keessaa fi naannoo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessattuu dhimma filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa, bal'achuu gabaa fi warshaalee naannoo Oromiyaa akkasumas gabaasa fayyaa fi haala qilleensaa ijoo ta'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Faana bu'aa. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa qophiin guutummaatti xumuramuu fi guyyaan filannoo waxabajjii tokko sababeeffachuun yeroo duula naamusaa fi tasgabbiin xumuramuu isaa beeksiseera. Itti aansuun muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad warshaa simmintoo fi seeraamikaa guddaa Mojotti eebbisaniiru. Itoophiyaan dandeettii qorannoo fi qulqullina qorichaa madaaluutiin sadarkaa addunyaatti WHO Maturity Level 3 jedhamu argachuun oomisha dachaaf qophaa'aa jirti. Sagantaan Green Legacy madaalli qilleensaa eeguuf baajata doolaara miiliyoona 9.8 ol ta'u deeggarame hojiin eegalameera. Odeessaalee kanneenii fi kanneen biroo gadi fageenyaan qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumuraatti nu faana tura. Oduu keenya jalqabaatiin Itoophiyaan gara filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa jala gahuu isaatiin wal qabatee boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa bal'aa kenneera. Cheerparsaniin boordichaa aadde Meelat Worq Haayiluu akka ibsanitti qophiin loojistikii fi teeknikaa guutummaatti xumuramuu jira. Filannoo kanneen uummanni miiliyoona 50 ol ni hirmaatu jedhamee eegama. Haa ta'u malee filannoon kun haala nageenyaa rakkisaa ta'e keessatti akka gaggeeffamaa jiru qorattoonnii fi paartileen morkattoota yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Keessattuu naannoo Amaaraa kutaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sochiin hidhattoota rakkisaa ta'uu akka danda'u ibsameera. Paartileen siyaasaa gaarii kan akka Oromoo Federaalist Koongirees sababa nageenyaatiin sochii isaanii naannolee dhiisanii kaadhimamtoota muraasa qofa gara magaalaa Finfinnee fi magaalaa biroo keessatti dhiyeessuu mirkaneessaniiru. Gama biraatiin naannoon Tigraay sababa haala nageenya naannichaa irraa kan ka'e filannoon ala akka taate boordichi ifoomseera. Qondaaltonni boordichaa garuu bakka filannoon itti gaggeeffamu hundatti jila dhimma kana hordofanii fi riippoortaroota miidiyaa kumaatamaan lakkaa'aman ramaduun haqaa fi iftoomina mirkaneessuuf qophaa'uu isaanii addeessaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad qondaaltota mootummaa olaanoo wajjin ta'uun magaalaa Mojoo kan naannoo Oromiyaa keessatti argamuun warshaa guddicha Grinder Ceramic Manufacturing eebbisaniiru. Warshaan kun Inisheetiivii Made in Itoophiyaa jedhamuun kan ijaarame yoo ta'u bal'ina lafaa kaaree meetira 300,000 irratti kan ijaaramedha. Oduu fayyaatiin Itoophiyaan sektera fayyaa fi qorichaa keessatti injifannoo seena qabeessa galmeessitee jirti. Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Eejensii Qorichaa fi Nyaata Itoophiyaa sadarkaa guddina teeknikaa Maturity Level 3 argachuu isaa mirkaneessan jedhan. Sadarkaan kun Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyya 9ffaa qorannoo eegumsaa fi qulqullina qorichaa guutuu addunyaatiin walqixa dandeettii qabaachuu ishee mirkaneessuu ta'ee galmeeffameera. Guddinni kun oomisha qorichaa biyya keessaa dhibbentaa 40 ol akka dabalu gargaaruun ala uummanni qorichaa fi meeshaalee yaalaa biyya keessaa oomishaman irratti amantaa gatuu akka horatu taasisa jedhameera. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinnee keessatti hospitaala addaa yaala teeknooloojii Artificial Intelligence yookaan yaada namtolcheen kan hojjetu Laaftoo Special Hospital jedhamu ijaaraniiru. Hospitaalli kun meeshaalee yaalaa ammayyaa teeknooloojii AI'tiin deeggaramuun fayyadamuun tajaajila yaada walxaxaa biyya keessatti bal'inaan kennuuf kan hundeeffamedha.